Humni bilisummaa Oromoo waboon zooniilee garaagaraa Oromiyaa keessatti tarkaanfii laalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduu injifannoolee waraana bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffatu isinitti himna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Akka odeeffannoon waboo zooniilee garaagaraa irraa argaman ibsanitti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Harsadee, zoonii Bahaa fi Giddu Galeessa Oromiyaa keessatti tarkaanfii waraanaa loltoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa irratti qaqqabsiisuu fi meeshaalee waraanaa hedduu booji'uu beeksiseera. Haalum kanaan zoonii Bahaa Oromiyaa godina Harargee Lixaa aanaa Gumbii Bordoddee Araddaa Addeellee ganda Cabbii keessatti caamsaa 31/2026 haleellaa cimaan loltoota mootummaa PP irratti gaggeeffamu hoogganni waboo zoonichaa beeksisaniiru. Odeeffannoon waboo irraa kenname akka agarsiisutti tarkaanfii kanaan loltoonni mootummaa 5 battalumatti kan du'an yommuu ta'u, loltoonni 7 immoo madoo dandammii hin qabneen rukutamuun isaanii beekameera. Dabalataanis qawwee keemmin 5 hidhannoo guutuu waliin akkasumas ragaan iccitii keessoo waraana mootummaa saaxilan hedduun dugda loltoota mootummaa irraa hiikamuun harka waboo seenee moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifamuu qondaalonni waboo zoonichaa ibsaniiru. Gama biraatiin waboon zoonii giddugala Oromiyaa godina Kaaba Shawaa aanaa Dagam keessatti caamsaa 31/2026 tarkaanfii laalessaa tiksitoota impaayera Itoophiyaa irratti fudhatameen hedduun isaanii du'a fi madoo ciccimaan rukutamuu hoogganni waboo zoonii giddugala Oromiyaa beeksiseera. Tarkaanfiin kun daandii guddaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa wal qunnamsiisuu irratti kan raawwatame yommuu ta'u, konkolaataan oraalii loltoota mootummaa fe'ee fiigaa ture haleellaa irratti ta'een barbadaa'uun dhabama ta'uun isaa mirkanaa'eera. Haala wal fakkaatuun waboon zoonii Harsadee keessattis tarkaanfii diina irratti fudhateen meeshaalee waraanaa PKM 2, AKM 56, rasaasa PKM saanduqa 2, rasaasa AKM 1400, kaazinaa yookiin gumbii rasaasaa 26 fi dookimantiiwwan garaagaraa dugda PP irraa buufachuun moonaa qabsoof galii taasiseera. Hoogganoonni waboo zooniilee kunneen gama isaaniin hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa milkaa'utti tarkaanfiin diina irratti fudhatamu jabaatee itti fufa jechuun ibsaniiru. Uummanni Oromoo zoonii Harsadee, Giddugalaa fi Baha Oromiyaa keessatti tiksitoota impaayera Itoophiyaan hiraarfamaa turan injifannoo waboon argamsiise kana gammachuun simachuun hanga kaayyoo fi akeeki qabsoo bilisummaa Oromoo dhugoomutti waan dandeenyuun waboo cinaa ni dhaabbanna jechuun dubbataniiru. Injifannoon kan uummata Oromooti.